waamichi isin dhiyeessaa akka ilma arsii tokkootti arsiin dhaggeeffadha warra jira jirtan. Mee ijoollee keenya arsiidha nama 800 kana keessa lakkoofsa tokko barreessa. Lakkoofsa tokko challenge isin qabna. Maaliif jennaan dhugumatti nuti nama sintuunu hangi nama kennaa kalli tooti na jabeessi lakkoofsa tokko barreessa. Maaliif jennaan yeroo mara nama wallollee arargee wallollee keessa hin jirru wallollee araarsine jaarsa taane waccisiifne kaalitiin beektaa si beekana beekta. Nuti amma achis nama ajjeesuus hin barbaannu namas tumuu hin barbaannu nama wajjin kabajaan jiraatu qabna Oromoo malee hin jiraannu Oromoon jiraannu Oromoo wajjin duuna Walloo wajjin duuna Harargee wajjin duuna Jimma wajjin duuna Wallagga wajjin duuna Shawaa wajjin duuna Boorana Gujii namnuti akka ilma dibiyyatti nagaa qabna boola wajjin nyaan wajjin duuna wanni naan jiru hoolii biyya Arabaa jiyaatee Kolam mata gara galchitetu qabee waltuma qabee wal cafa malee nuti nagaa qabna biyya kana wanni man akkana hin jiru wallahi wanni gosa wal qooda wallahi billahi hin jiru kaalii tasii deemte dhiyoo sii deemte yoo wanni akkana jiraate na qabi obboleessa wanni man akkana hin jiru ummanni diina biraa ofirraa eega malee walit diina ta'e seera dhabummaa heera dhabummaa ittiin feemasu ittiin beekamtii argatu karaa kanaan immoo nama hedduu ittiin feemasee ittiin qaxxaamuree har'a ittiin geemii taphatee goota jedhanii ittiin faarfame yoo kana taate nuti akka nama biyya jirutti isin duukaan deemna wallollee akka nama araaramne harargee wallollee akka nama araaramne har'a immoo jimmaa wallollee gaafa tanan dura araaramne nuti ummata hunda nagaa waliin qabna akka ilma arsii tokkotti nagaa labsa isinis immoo wayita haasoftan istirateejii nama eega hamilee nama eega durriyyee tokko jecha waslaataa tokko jecha ummata guutuu walitti qabdanii harrichoo faanuun arrabsin amaana rabbi hayyoota nu keessa jira beektota nu keessa jira nun arrabsin anurra dhaabbadha nama kenna immoo isin irraa qabanna nama tumu yoo gartan sheer nutti godhaati lakkoofsi kiyya forfaayilii jala jira nu bilbila nutti hima yoo dadhabne immoo isin irraa dhorgina yoo dadhabne immoo seeratti dhiyeessuu dandeenya obboleessoo seera beeyna heera beeyna seerri ati suudii gaaf jiraatus Itoophiyaa gaaf jiraatus tokko bas irra dalaga maaliif jennaan namni tokko gaaf as galu dirqama naashilaa dijitaala waraqaa dijitaala baafatu qaba gaaf san namni kun qabamuu danda'a yoo beekte akkami qabamaan sin dhibu biyya kana keessa irra akka ati waa tokko balleeytee akkana socho'uu hin dandeettu akka duraanii san baabaa kiyya waan nama hattee horii nama hattee nama arrabitee seera amma wanni isin jechuu jiru laala baaqaa neetwoorkiin kee amma dalageeti laala baaqaa wanni isin jechuu jiru neetwoorkiin kee amma dalageeti na dhaggeeffadhu waan hin asin jedhu Arsii keessa Sheekhan Hussein Hadiraa Sheekhan Hussein san ka uummanni dhaqeetti ziyaaru bakka uummanni diliitti dhiqusanitti bakka uummanni dilii irraa dhiqutti ka dhufee achitti hafe jira moo hin jiru ka isin intala kannitaniif jira moo hin jiru ka isin lafa kannitaniif jira moo hin jiru tanaa si gaafadha gaafii. Gariibni baay'ee jira gariibni ni jira ka biyya irraa dhufe ka Sidaama irraa dhufe ka Silxee irraa dhufe ka Guraagee irraa dhufe ka garagaraa dhufe ni jira kun waan faadamuu miti kan Silxee irraa dhufe jira kan Bobba irraa dhufe jira kan Affaar irraa dhufe jira kan biyya adda adda irraa dhufe jira okay galatoom jira ka Gambaala uummanni kun achitti Walaayita irraa dhufe fi ilmaan horaa jira achitti lafa kannitaniifiiti maqaa gosaa kannitanii fi galfattanii gariiba godhattanii achi wajjin jirtan isa qofaan kinni isinillee kinni keessuma jirtanii namni marruu keessuma jira nama baay'ee kinni Oromoo keessallee Oke, hayya hajira tura ko qabdu nuti keenya himee jira dengaddaa himee jira qaalichi keessaniif keessa galchina 45 tun keessa jira jettanii 45 fira galchitanii galatooma afira dachaaftanii nuti dachaare sin keessa 45 miti garri galtuun jirtu dilafti keessanii walitti qabna dachii Oromiyaa bakka kamoo jiraate mirga qabda abbaa eenyu si galcha Oke, rakkoon qabu amma wanni si gaafachuu barbaade warra keenya haachi jiru bara argii mateetuma jiraata malee yoo qabrii taate Abbaa dhagee nuti laali nuti arsiin nu keessa jirti Harargee keessatti arsiin nu keessa jirti Harargeen arsii keessa jirti kuni falmaan jiru dhugaa jirtu sigale waluma keessatti guddannee dhalannee anuuyyuu gara kaan hin Harargee gara kaan hin arsiidha anummaan sochiin dubbatu koma amma wal keessa jira dhaggeeffadhu kananii beeyna warsin kaanne kun horis qofaan arsii keessa dhalatanii guddatanii Harargeedha arasin kaanne Nuyyu akkasuma sinir anis duukaa asoo akkasuma. Yaadis akkasuma. Ankanii siin jechuun jiru laali. Warri arsii reefiin jiru kuni arsii osoo hin taane warri asirraa gabbee maqaa arsiitiin nama arrabsu. Maqaa arsiitiin nama xiqqeessu. Maqaa arsiitiin gizee hunda arsii kiingiin godhachiisa jee komantiinis haa ta'u yaadaanis haa ta'u kana waa arrabsu kuni
warra maqaa arsii xiqqeessuu deemu warra achi keessatti isin lafa kannitanii fi jaartii kannitanii fi achi keessa qubsiiftan gariibban sanii maqaan isaanii gariibban osoo hin taane arusii ja'ama. Isa kana isin firraa dhabamsiisuu takka firraa baasuu hin dandeessaniidha. Gaafiin tiyya dhageeffadhu. Okay, dhagaafatte hin deebisan dhaggeeffadha. Kabajamtoota keenya hordoftoota keenya qaqqaaliif gaggaariiwwan. Ijoolleen keenya Arsii nama 800 kanatti fayyadamee yaaboo nu saalfachiiftanii xiqqoo waan kanarra dhaabbadha. Warri ani goota akkatti nama qabee cafaqa jettu. Gootummaa yoo taate akka namaa wallollee argee wallollee jimma wallollee saalfanne si wajjin hin jenyu nuti na gootummaa amma. Yoo barbaade namni na qabee na tume wallaahi ilma Oromoo tokkoon dhawal fuudhee harka kiyya. Maali boo namni yeroo sadi namaan lolu namni gosa sadii hin lolu gootummaa otoo hin taane wallaalummaa haqlii dhabummaa namni yoo taktaate jimmaa fi argee wallolti akka dhiirummaa addaan qabni nuti araarsee gaafsan garaa seennee jimmaa fi argee addaan dhoorgine lolleeni obboleeyyan kenna waslaatota jennee addaan dhoorgine jimmaa fi argee araarse walitti hin deebine har'a itti. Kuni ka gonda kaanillee hima nyaatu ka ganda kaanillee hima nyaatu ka ganda kaanillee hima nyaatu nyaadhamaa jennaan malee hin abaarra kun bakka numbu akka Arsiititti bakka numbu wallaahi kuni durriyeedha yoo qabdan ofirra qabaati tuma ofirra nuti bakka numbu. Wallaahi laal wallaahi dhageeffadha an kakadheetin isinitti mala wallaahi wabillaahi kakadheetin isinitti miskiina kana akkanatti tumamu miskiina kana akkana cafa qabu jala deemtee Arsii kiingi jettu diqaalaadhaati. Miskiina kana akkanatti tumamu miskiina kana akkana miidhamu lubbuu namaati akkanatti ibiddaan gubamu ati jala deemtee Arsii kiingi jettu Arsii kiingi Arsii sana osoo hin taane Itoophiyaa jiraate lammata hoolota suuditti hin deemu lammataan Turkii fi Kanaadaa fa'aa deema malee lammata hoolaa wajjin asirraa ayyaan oolwan kophee saree wajjin dhugaa isin jira karaa baaraa kalee jira jitee buufi amma kaaliti oroo kuni bakka Turkii hin deemte narra deemi milarra hoolaa wajjin guyyaa mara iyyaa walurra hoolaa jalaa miliitee ustee kabajaa fittee hidhee jiraatu wayya hoola namni hoolaa tiisaa oolu hoolama yaada amma yoo biyya kana galte wallahi istaayila ajaa'ibaati wallahi billahi biyya Suudi Arabiyaa sanirra Itoophiyaa kan irra wayya harka kurmaatama dhibbaatama farbo nama maraataa wajjin oolurra nama fayyaa wajjin oolama kun urga galle nama nagaa qabu ka waa watti taase maslahaatti dubbatu ka tartiiba qabu bar miidiyaa yuu kaasa dhiibne nama kun ammoo mana kan keessa seene malee teennee ofirraa qamaana barcaa goodha ofirraa zanaafataa jennee jiraan nabbo aboo dalagatuu biyyaa baataniimi dalagatuu biyyaa baane gaafa dalaganne ati nama tumtu gaafa ati nama tumuu deemtu dhugaa rabbi dubbachuuf ummata walloo kanaan kabajaa wajji qabna anna beeti ijoollee walloodha gaafa lola muka hudduu gaafa dubbii jabduu san hangabbee guyyaa tokko ijoollee warroo kana waan jenne gaafa hin beekami gaafa lola jabaa gaafa lola muka hudduu hin beekami kaalid dubbiin sanirra jabduun jirtuu beeki hin kolfin dubbii san gaafa san wallollee akka dhiiraa ganda kanan addaan baane walitti deebine wajji nyaataa turre har'a ammoo yoo isinitti deeban ijoolleen keenya ka walloodhaallee ijoolleen keenya ka Arsiillee wal kabaja wajji jiraadha. Ani saalfanne boona namatti kolfa kana maal haasofta namaan jedha yaaki diina kamii ama ilmaan walloo kuni obboleeyyan keenya dhugaa rabbi kaleessa gaafa amaarri isaanitti roorrisee amaarri nutti illee roorrisu nu wajjin lolaa turan gargaarsarraa qabeenyarraa waan hunda wajjin jirra har'allee wajji jirra kalillee wajji jirra bar gaafa namni shirkaa buqqa'e dhiyoo tana warri walloo nu gargaarani nu qofa isaan gargaare hay nama kaleessa wal gargaaraa ture nus gaafa nagaane wal namni kaleessa wajjin nyaataa ture har'a yoo wal nyaatu kuni osoo durriyyeedha malee kun uummata bal'aa hawaasa Oromoodhaa bakka hin bu'u kun espeshaalee mee maqaa warra uummata walitti naqu as jala kataba inu fa ilaalla mee amma warra sinyattan kan nukuman qabnu nu torkillee hin qabnu mee as jala kataba yalla leesbo inu fa maqaa isaanii dubbisi as jala kataba mee jaalibsa